Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFAn tapha Waancaa Addunyaa bara 2026 teekinooloojii AI'n qindeessuuf qophaa'uusaa ibse. Qaamni bulchiinsa Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFAn hojiiwwan Waancaa Addunyaa bara 2026 teekinooloojii hubannoo namtolchee yookiin Artificial Intelligence'n qindeessuuf qophaa'uusaa beeksiseera. Hojmaanni haaraan FIFAn dhaabbata Lenovo waliin ta'uun dhiyeesse kun dorgommii guddaa Waancaa Addunyaa bara 2026 Kanaadaa, Meeksikoo fi Ameerikaa waliin ta'uun qopheessanii dorgomamuu hoogganuuf gahee olaanaa baata jedhameera. Waancaa Addunyaa bara 2026 dorgomamuuf baay'inni biyyoota gara 48tti guddachuu fi biyyoota 3 keessatti dorgomamuun hojicha akka hin danqine teekinooloojii AI'tti dhimma ba'uuf karoorfachuusaa ibseera. Teekinooloojii FIFAn hojiirra oolchuuf karoorfate kun haqummaa fi iftoomina mirkaneessuuf kan kaayeffatedha. Teekinooloojiin kunis teekinooloojii Football AI Pro jedhamu kan murtoo abbootii murtee kubbaa miilaa caalatti kan ibsu, murteewwan taphaan alaa salphaatti adda baasuuf kan gargaaru, teekinooloojii 3D fi fakkiiwwan taphattootaa yookaan avaatarsii kan of keessatti hammatedha. Teekinooloojiin kunis taphoota hunda giddugala tokkotti salphaan to'achuuf kan gargaarudha jedhame. Kun Gido Biography'dha.